jiraattan hordoftoota fi kabajamtoota warroonni Dululaashoo jalatti argamtan akkam aafiyaan jiru jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillahi rabbil aalamiin bira bareedaadhaan isiniin jedha. Hadha kushiinaa keessatti hin argama. Kifilii kiyya dhaqee maruu hin dhaqqabne video jechuudha. Videoleen video hatantamaati waan ta'eef jechuudha. Sanumaaf jechaan kushiinatti maruu jira. Akkasiin jedha obboleeyyan koo akkam naganaaf qabdani. Aafiyaan keessan maal fakkaata? Alhamdulillah rabbil aalamiin bira bareedaadha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya wanni haasa'uu dhufeedha. Waa'ee Oshee Maanii fi Fatihaadha jechuudha. Dhugaa rabbii wanti ariitiidhaan kifilitti ol ba'uu dhaqqabuu dhabeessumatti viidiyoo mara jedhee yaadde garuu viidiyoon iddoo asitti naaf hin taane haa ta'u jedheetuma malee akkas obboleeyyan kan koo dhugaa rabbii waan takka waan hedduu nama raajaati. Viidiyoo kana kalee hojjedha tureeyyuu kaleellee naaf hin mijanne akkasumatti dhiisee irraa oolee jechuudha. Dalagaadhaaf biiziidha waan ta'eef jechuudha. Amma kushiinaa keessatti maruu jira. Warri illee natti dhufaa ofirraa eega. Akkas obboleeyyan kan koo dhugaa rabbiititti wanni hedduu takkaan raajee maal yoo jettanii Fatihaa fi bunii jechuudha. Oshee Maan jechuudha. Jara sadiin kana hedduu takka karaatti illee wal yaamanii wal arrabsanii wal tumanii aarsaa guddaa kafalaa jiranii. Akkuma aarsaa guddaa kafalaa jiran san ani kalee argee viidiyoo chirrallee ta'een beeku. Ani kalee argee viidiyoo lola addunyaa sadaffaa jedhanii haasa'anii dhugaa rabbiititti namni gariin cooraallee nama bareedee dhugaa taate akkas jedhanii kan haasa'aniin argee maal jenna dhugaa rabbii durumaa osoo nama dhaqanii nama tuttuquu baatanillee waa arganillee yoo jenne tumamanis yoo jenne jechuma dandeenya. Walaakin jechuullee hin dandeenyu. Baga tumamteellee jechuullee bas namni afaan ofiitiif haadhitu malee dhugaan numaan jedhaayyuu maal yoo jettani tokkoffaa asiin dura akka isaan viidiyoo irratti haasanitti bunii duraayyuu hiriyaa turan Fatihaa fi Osheen jechuudha. Hiriyaa turree jedhanii haasayan. Okay, hiriyaa turan osoo bunii dura hiriyaa turan. Okay, Osheen maaliif Fatihaa dhiiseeti bunii fuudhee hiriyaa turan? Maaliif dhiisee fuudhee isii erga bunii fuudhee eega buniin walii galuu dadhabane yookiin tasgabbii waliin jiraachuu hin dandeenye kanas gadhiisuu qaban kaasii irraa jechuudha. Sanii marattuu namni jaartii garaa qabdu nikaa irraa hiikuus hin danda'u, hidhuus hin danda'u. Kun amantaa musliimaa biratti waan beekamaadha, waan ifa galachuudha. Hiikuu hin danda'u akkasitti hiikuu hin danda'u haga isiin deettu yoo dhiisee irraa fagaatee jiraate khalaas. Maalidha dubartii biraa jala deemuun barbaachise? Isiin ammoo Fatihaanoo isa jala maa deemuu barbaachise? Dura maaliif dhiisee bunii fuudhee? Isiitti kun sammuu keessa isiin dhufu dura maaf hin dhiisee amma maaf jala deemaan isii keessa hin dhufu sammuu isii keessa. Isa dideemu isii dide dura. Ka duraan maaliif ol dhiisan haadha biltii biraa inni qabatee jennaan isiin dhuftee jala kadeemtu ka maalii? Wallaahi si bagaaseen jedhaan akka tokko. Dhugaa rabbii sanitti ani obboleetti tiyyallee osoo taate dhugaa si bagaan jedhaan maalidha? Ijji lafan argitu jaarsa namaa malee osoo ijji lafa argite isiinu nama jala hin deemtu jechuudha. Obboleeyyan kan koo dhugaa rabbii yoo narrallee ilaaltan hundinuu akkatti ilaale akka viidiyoo sanitti argetti jaarsa namaa jaartii qabu. Maaltu jala oobe hin dhabde shabaaba hin dhabde irraachi goortee shabaaba akka ofii ilaallattu osoo isii taate haga misii guba haga feete wal dhabanuyyuu jaarsa namaa jala dubartiin biraa yoo deemtu sonikaa isaanarra jiru
yoo deemte fakkeenyaaf yoo jala deemte eenyutu dhiisa eenyutu akkasii wal dhiisa shamarran bara kanaa jaarsa namaa malee shabaaba ijjichi ilaaltee argitu wararratti shabaaba didee moositu shabaaba dide alhamdulillah wamaraafuu viidiyoo nama osoo koomentii namaallee ilaalanillee irra bareedaadha koomentii illee hin ilaalan natti fakkaate osoo namni waan isin jedhu ilaaltee fatiyaan isumarraa durumatti gabaabattee irratti wayyaadha sila ammoo inni dhiiraatu sodaatee shalaadallaa irraan uttaalee baay'isiin gootittiin akkamittiin dhatte gootni akkami gibbii namaa dhaqeessanu mana kiyyaa manni ka'ee nuti kabuniiti moo kafatiyaati jennaan duraa mana buni keessa jira bunitu keessa jira buniin yaada jaarsaa wal dhabdeennaan keessaa baate malee dura buniin achi jirti akkamittiin mana kiyya itti eenyutu achitti sii fuudhe namni waan boruurraa fokkisa waan boruutti kolfisiisan namatti kolfan maaf hin laallan sammuu keessa maaf kamamma ani oshimmaan dura maana dhiisee amma isii fuudhee ana isii wal dhabeennaan maaf naddeebiin isii keessa hin jirtu maal jechuudha dhugaa ni ta'a ani garuu naaf hin ta'u naafuu liqeeffamu dhugaa rabbititti dhugaa saniin naafiyyuu liqeeffamu sammuu haguma feete iyyuu dhiirta gafeete iyyuu waddatu dhiirta gafeete iyyuu taate zimmedee haasawa malee tuqaa namaa malee namna tuquu namna rabsu dhiise ofirraa zimmedee taa'u sannaa wayyaadha naan sanirraa filadha jaarsa namaa jala dhaqee boru waraannameeti abboo waraannamtee dhiini sirraa ba'u mannaa wallaa waraantee waggaa 50 bari miitee yaaluu rasii fayyaadha dhiini kee kan sirraa ba'e hagam simiidha hagam miidhamta idim zalaalamii barati dhibamtuudha kanaafiyyuu dhiqashoo osuma laallannellee osuma maaltu dubbii kana maaltu as keessa nagalchee dura maamna dhiisee dura maalii fi narraa guree isii fuudheeyyuu osoo jetteellee laallatte isiin osoo hin xiinxalliin innummaanuu inni itti dubbate inni waa jedheenii isa jala deemte malee isiifiyyuu galeen jiru okay achirraa kanaaf obbo Osheenoo amma akkam godhare lolaa addunyaa sadaffaadha malee wallaahi nama raaja lola addunyaa sadaffaati obboleessa kiyya amma Iran namoota amma eenyutu injifate kalas garuma Iran iddamna Iran shaarlaan injifatte Filistiin sadaffaa dubartii wal lolti Itoophiyaan lola addunyaa sadaffaa ka jedhu dubartii hirarra wal lolti hojii keenya abbatammoo boolla seentu soqa dhufaati silaa boolla seentu seentee jirta nama walitti ofee ka'e lola addunyaa sadaffaa lola addunyaa haganaa jedha ati sirraan fakkaatu isii sirraa isin fakkaatu zimmettanii waliigaluu baattan zimmettanii jiraachuudha isin sadiinu walirraa achi bultanii ebaluna tuqee ebalusa tuqee ati sammoo jaartii dantee akka toorattu jaa walla homa dubbannu hin beeknu homa dubbannu hii wallaallee dhugaa rabbii sanitti nama dhibawanni keessan ati sila mucayyoo shamarran isii jala deemtee isii onneetti goote isii karaa malee ooftusan jalaa muruu hin dandeen akkasuma jaartii tantee mana keettee horachuu hin dandeen akkasuma taanta jaalala jettee jalaan deemtu mooralii itti kennitee akkasiin dhattee horaan namtu goota kuni waliin nama oofuu jedhama malee waliin nama kaasuu jedhama malee adda nama dhooguu hin jedhamu tokkoffaa jaartii tante yoo dadhabdeetti dhiiftee warra kennite isin bira haateettu haganni kaayisii irraa eeguufoo jettillee irra bareedaadha garuu bakka nikaa kana maaltu na galchee waan nan geenne bira dhaqee dhaabbachuu jiraanuyyuu akkasii obboleeyyan kan koo kanumaan dabarfadhadheetiin dhufee dhugaa rabbi bakka nikaa waan namni nikaa namarraa
waa'ee nikaa haasa'u akka haala shari'aatti illee hin ta'u walaakin osoo nikaa isarraa qabduu nama tuquu yookiin hoogganuu dadhabuun isaallee iddoollee isarrayyuu miidhaarra geessee jira. Ofiiyyuu miidhaarra geessee jira. Inni jalaa dheessituunis dhaxxeetti waraannamtee jirti. Wal godhan isaan tuweega teennee inshaallah viidiyoo isaanii waan gadhiisaniin nu asii isinii dabarsuu yaada keenya dabarfachuu hin dhiifnu. Akkasii obboleeyyan kan koo nagaanaaf jiradha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.